Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Booleetti aanaan dhakaa adii raawwii hojii bara 2018 gamaggamuun haala karoora of danda'uu bara 2019 milkeessuun danda'amu irratti jiraattota aanichaa fi miseensota paartii badhaadhinaaf leenjii hubannoo cimsuu kenne. Kaayyoon leenjichaa ciminaa fi hanqina hojii bara kanaa adda baasuun bu'aa caalmaa fiduun akkaataa danda'amu irratti hubannoo waliigalaa uumuuf akka ta'e ibsameera. Bara kana gama carraa hojii uumuutiin manneen barnootaa babal'isuutiin misooma fayyaatiin nageenya mirkaneessuutiinii fi gama hedduun karoorri qabame milkaa'inaan xumuramuu gabaasa dhihaateen tuqameera. Bulchaan aanaa dhakaa adii obbo Dabalee Haayiluu aanichi bara 2019 galii qarshii miliyoona 357 sassaabuuf namoota 5,000f carraa hojii uumuu fi karoora fooyyee qabu hedduu karoorsuu himanii milkaa'ina isaaf uummata waliin akka hojjetamu dubbatan. Akka aanaa dhakaadiitti hojiiwwan gurguddoo karoorfanneerra nageenya waarawaa mirkanaa'ee jiru kan itti fufsiisuudha jechuudha. Kanaan alatti yoo nageenyi waarawaa mirkanaa'e hojiiwwan misoomaa lafa qabachuu danda'a. Galiin keenya bara kana miliyoona 357 karoorfannee hojiitti galleerra. Kana qofa osoo hin taane bara kana hojii dhabaa naannoo 5,000tti siquuf carraa hojii uumuudhaaf karoora qabannee jirra. Waliigala hojiiwwan misoomaa nageenya siyaasaa hundasaa karoora keenya qabannee karoora of danda'uu qooda fudhataa keenya wajjin mari'annee guyyaa har'aa leenjii kenninee fi hojiitti kan bobbaane ta'uusaa kaasumaaf jechuudha. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee kutaa magaalaa Boolee obbo Lijaalam Shugguut hirmaannaan hojii jiraattonnii fi hooggansi aanichaa taasisan sadarkaa kutaan magaalichaa bara kana akka Oromiyaatti goonfateef bu'uuradha jedhan. Dhimmoonni hirmaannaa hawaasaallee qophaa'oo ta'uun hawaasni kun fedhii qabaachuun fedhiidha wanti guddaan namni fedhii qabaatennaan dubbicha irratti yaadicha irratti hojii sana irratti walii gallaan wanti cimu tokko illee jiru jechuudha. Sababni isaa walitti fufiinsaan kutaa magaalaa kun aanaan kun illee aanaa dhuunfaa isaattis injifatee beekuudha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf humna salphaa miti humna as keessa jiru. Kutaa magaalaa kana keessas humni jiru aanaa arfan keessayyuu humna salphaa miti jechuudha. Namni kamuu muuxannoo ogummaa fi humna qabu irratti hundaa'ee karoora of danda'uu baafachuun galma gahiinsa isaaf xiiqiin hojjechuu akka qabu dhaamaniiru. Of danda'uun aadannoodhaan osoo hin ta'in humna keenya, maallaqa keenya, beekumsa keenya ogummaa qabna. Ogummaa gaafa jennu guddisnee yaaduun nurra hin jiru. Yoo hawaasa kana keessa namni beekee mana ijaaru jira. Namni qorqorroo yaabbatee rukutuu danda'u jira ogummaadha. Kaan immoo beekee qorqorroo yaabbatee rukutu maallaqa gumaachuu danda'a. Bilookeetii bituu danda'a, bismaara bituu danda'a, feerroo bituu danda'a. Kanaadha kan inni ogummaa jedhamu malee ogummaa bifa addaatiin ilaallu miti jechuudha. Kaan immoo hojii anaasummaa danda'a. Kana yaadaan walitti finnee ogummaa keenyaan, beekumsa keenyaan, maallaqa keenyaan yoo hojii gannaa kana irratti hojjennee ka'umsa hojii 2019tiif bu'uura gaarii ka'aa jirraa kan jedhu qixaan ilaalamu nurra. Hirmaattonni gama isaaniitiin leenjicharraa hubannoo gaarii argachuu himanii bara itti aanu karoora jijjiirama biyyaa itti fufsiisuu danda'u dhuunfaan baafannee kutannoonni hojjanna jedhan. Kana leenjii kanarratti hirmaate tokkootti immoo karoora dhiyaate kana keessatti akka dhuunfaatti maal hirmaachuun qaba kan jedhu hubannoo dhuunfaa kootii horadheera. Kana malee waltajjii kana gubbaarratti yaadne bal'inaan kaa'atee ture. Abbootiin amantii manneen amantaa hundarraa musliimarraa, ortodoksiirraa, pirootestaantirraa kan bakka bu'an karoora of danda'uu bara 2019 kana keessatti wantoota miseensa akka miseensaatti jiraatan akka jiraataatti hirmaatee gahee isaa ba'uu qabullee qoodamee kennamuufi akka qabu bal'inaan yaada waltajjii kana gubbaarratti ka'eedha jechuudha. 2019 keessatti gaheen kenna hundahu of danda'u jechuun waan gurguddaadha jechuudha. Of danda'u jechuun hojjettee of jijjiiru naannoo kee misoomsu qulqullina naannoo kee eeguu fi nageenya kee eeguun waan guddaadha jechuudha. Hamma dandeenye uummata keenya gara tokkotti fiduu ilaalcha tokko akka qabaatu quuqama tokko akka qabaatu uummata mootummaa isaa akka cidhaa dhaabbatu taasisuudhaaf